Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo qophii addaa keenya har'aatiin immoo jaarsa buleessa qabsoo bilisummaa sabaa keessatti ga'ee isaa baachaa ture har'allee kan baachaa jiru qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qopheessee isiniif dhiyeessu ani Aqaafoon Fayyeeraatii aga xumura qophii keenyaatti nu waliin turuun nu hordofaa isiniin jenna. Egaa garuma gaafiif deebii keenyaatti osoo hin cehin mee isin eenyu jedhamtu maqaa keessanii fi eenyummaa keessanii gabaabinaan nu ibsaati gara qabxii maree keenyaa yookaan gaafiif deebii keenyaatti ceena. Tole galatoomii Aqaafan maqaan kiyya Raagoo Abbabaa Abdiisaan jedhama. Qabsoo saba Oromoo kana keessatti bara ijoollummaa keenya qabnee bara sochiin impaayera Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa ture. Me'esoon Icaata Abeetaa Sadad Yaappaaf Wazlig jedhame paartonni adda addaa yeroo socho'anii wal ijaaran sana keessatti ilaalaa warra guddate keessaa nam tokko. Tolee, egaa yeroodhuma dargaggummaa keessanirraa kaastanii qabsoo kanatti hirmaachaa akka turtaniif har'allee immoo kanan arguu jiru qabsoo bilisummaa sabaa sana gaggeessaa akka jirtan quban qabaa. Mee yeroo sanatti qabsoo fincilli diddaa gabrummaa geggeeffamaa ture akkasuma immoo qabsoo hidhannootti kan geggeeffame irraa waan barsiisoodha jettan irraa nuuf kaasaati. Hammaan immoo wal bira qabnee waliin wal madaalchisaa waan barsiisoodha jedhan kan darbe irraa kan barannu yoo jiraatellee nu hubachiistu. Baay'ee gaarii sabni Oromoo baroota sirna bittaa Haayila Sillaaseetii qabee isa durallee sirna Minilikiitii qabeellee sabni Oromoo guyyaa itti nyaata ija'ee jiraate takkallee hin qabu. Haala faca'aa ta'eetiin illee haa ta'uu qabsoo adda addaa gaggeessaa ture. Fakkeenyaaf qabsoo qotee buloota Baalee naannoo Gindabarat naannoo Wallaggaa Horroo Guduruu Wallaggaa naannoo Miidha Wallaggaa bakka adda addaatti Oromoon guyyaa itti taa'ellee hin qabu. Kanaaf sochiin adda addaa gaggeeffamaa ture. Achirraa darbee qabsoo wal qabataatiin garuu qabsoo bilisummaa Oromoo erga eegalee booda waraana bilisummaa Oromootiin kan gaggeeffamu haala takka takka ifaa haala takka takka qabbanaawaa yoo deemillee qabsoon ilmaan Oromoo baroota jalqaban irraa qabee walirraa citee hin beeku jechuudha. Qabsoon uummanni Oromoo erga gabrummaatti kufee gaggeessaa jiru yeroo tokkoof iyyuu tole jedhee gabrummaa kanatti yeroo tokkoof illee bulee hin beeku qabsoomarra jira. Gaggeessaa jiraachuu isaa kan hunduu quba qabuudha. Addunyaan quba qabdi. Mee isin maal irratti hundooftanii akkas ciccitan yeroo keessan qaalii kanallee haga har'aatti wanti amma bara dunduma keessaniitti qabsoo sanatti akkasin hirmaataniif isin kakaase waan itti amantan irra. Egaa gaarii ni bara ijoollummaa keenya sirna bittaa ture sun ilmaan Oromoo sadarkaa barnoota carraa barnootaa hin qaban turanii keessumaa xiqqoo kan barachuu danda'u namoota warraa maatiin isaanii fooyya'insa qaban duwwaa turanii sabni Oromoo harka caalu mana barnootaa yoo xiqqaate kiiloomeetira 60 fa'aa 45 fa'aa deemeeti barachaa ture. Sababa kanaa barnootaallee sabni Oromoo gahaatiin hin qabu ture. Hacuuccaan saba Oromoo irra gahu jechoonni adda addaa maqaa itti maxxansanii Oromoo kan jedhu sanallee sabni kun hin beeku ture. Ati gaallaa jedhanii maqaa itti baasanii moggaasanii maqaa Oromummaa irraa haqanii sabni Oromoo gaallaa jedhu turanii jechoota adda addaan illee qabsoo saba Oromoo kanallee xiqqeessuuf barreeffamoota adda addaa irratti illee kan akka Takla Tsaadiq Mokuraa kan barreesseeru irratti qabsoo walloo irratti gaggeeffame achirratti illee yogguu ibsan የራያን ጋላዎች ጨፈጨፍናቸው እኛ ብቻ ሳንሆን ጫካውና ቁንጥሩን ተዋግቷቸዋል ልብሳቸውንም ቦጭቆ ጣለው jedhanii barreessanii jirani sabni Oromoo qabsoo qabsaa'e sana bosonillee isaan jibbee
wayyaa isaanillee isaanirraa baqaqsee gate jedhanii hanga jibba hanga kanaatti bosonni mukti Oromoo ta'uutiin saba gara biraa ta'ullee muktillee adda baafachuu kan hin dandeenye warri beektoota jedhamanii barreessanillee barreeffama hanga kanaa gadi bu'aaf kufaa kan ta'ellee barreessanii saba isaanii jibba saba Oromoof qaban kana humnaa ol mul'isaa turan jechuudha. Ayyee xiiqii egaa alagaan maqaa adda addaa ittiin xiinsammuu Oromoo yookaan qoor-qalbii Oromoo ittiin cabsuudhaaf darbatu irraallee akka kaa'atanitu isinirraa ifuu jira. Qabsoo hidhannoo gaggeessitanii? Eeyyee qabsoo hidhannoo bara 1982 maandhummaatiin jalqabeen gara qabsoo bilisummaa Oromootti makameen qabsoo marsaa dura yeroo gaggeeffamaa ture san naannoo lixa Wallaggaa keessatti qabsaan ture achi hanga gara Sudaan illee deemee gara naannoo Damaaziin kanaa Kukulii Saalii kana keessa deemee qabsoo hidhannootiin hirmaachaa daandii kana karaa gaara Arbaa bakka jedhan mana sibuurraa kaasnee gara bakka dur koonsarni jedhamu sana keessa baasnee anaaf jaallawwan koo namoonni jiran maqaa jara sanaallee dha'uu yoon baadhee jarreen sana waliin taanee wal tumsinee hojjechaa turre jechuudha. Qabsoo hidhannoolee gaggeessoo akka turtan egaa haasanii jirtu. Mee ammallee hin gamoo duubaattan sin deebisa. Qabsoo hidhannoo osoo gaggeessin dura fincilli yookaan warraaqsii uummataa akkasuma fincilli diddaa gabrummaa gaggeeffameera yookaan keessatti hirmaatee akkasuma immoo eeyyuu faajjin illee hirmaachaa akka turtan yoo jiraate namoota yaadattanirraa akkamitti immoo gaggeessaa akka turtanillee. Egaa ni finciluma keessatti guddanne abbeen kollee bara darbuu sana mormanii naannoo Tulluu Carbakka jedhamu naannoo gammoojjii sulula Fincaa'aa keessatti dargii mormanii qabeenya abbee koofaallee dargiin balleessee naannoo aanaa Kombolsha bakka jedhanillee namoota isaaniif isaan fakkaatan walitti tumsanii magaalaa aanaa sanallee jalqabaaf bara darbuu keessa kan itti dhokaasee dura taa'aa ganda sanaallee Gishiltolaa kan jedhamu sanaa kan darguu itti gaafatamaa aanaa sanaa kan ture namicha sanallee kan lafarraa dhabamsiise abbee kooti jaarsa sanuma isaaniin waan isaan hojjetan ilaalaa guddanne kanumaan ergasiis immoo qabsoo kana ijoo warra gaggeessan waliin taanee ergaa namoota quuqamaa sabaa qaban kanallee kaadhimamaa gochuutiin gara dirree mooraatti fiduutiin akka jaal Zarihuun Qinaaxxii Dheeressaa kan jedhamu itti gaafatamaa dabballee Horru Guduruu kan ture gara mooraa asii Qilxuu Jaaleefin Harawweetti dabbalummaa baratee itti gaafatamaa Horru Guduruu ta'ee bakka sanaa bobba'ee hojjechaa ture jechuudha. Akkamiin beektu sunis? Zarihuun Qinaaxxiitiin gara mooraa qabsoo itti akka inni dhufu natu waame yeroo sana inni qabsoo keessa galeen ture inni erga dhufee booda naannoo Horru Guduruu dhaqee asitti qubee afaan Oromoo seenaa uummata Oromoo kaayyoo adda bilisummaa Oromoo erga hubatee booda ijoolleewwan barnoota irra jiran barsiisota warra qubee barachuu fedhaniifin warra qabsoo finiinsuuf kaayyoo qabu kana hiriirsee maandheetiin ijaaruutiin naannoo Horru Guduruu irratti ramadame socho'ee namootni hedduun illee isa waliin bobba'anii har'a ijoolleen dhaloota qubee kan ta'anii baay'ee mul'atan kun jaallee Zarihuun Qinaaxxii Dheeressaatu naannoo Horru Guduruu sanatti illee warra turan ijoollee baay'ee bakka buusee inni illee mootummaan wayyaanee ukkaamsitee lafanni bu'ee achi buuteensaa dhabameera. Namoonni qabsoo kanaaf achi buuteen isaanii badeeru namoonni hedduun jiru. An akka Zarihuun Qinaaxxii kanaafin an akka jaal jireenyaa ayyaanaa warri kunillee
warra achi buutee abamee jedhamee yaadamu keessaati. Egaa ni umriitiin illee dursinee turre naannoorra arga baanee ijoolleen qabsoo kana qubee kana barattee diggaa jalatti guddatte tasfaa'uun illee warrumaa achi keessatti qabsoo kanaa fi wal ijaaree warra ta'e keessaa tasfaa'uun fa'aa waan akka jaal jireenyaa fa'aa kana warra akka masfin fa'aa kun warra wal faanaa waannoo jedhee sababa mirga isaanii falmachuuf socho'aniif jecha warra kaan qabanii mana hidhaatti darbatanii mana hidhaa keessaa immoo warri kaan immoo kan akka tasfaa'uun fa'aa biyya Keeniyaati masfin waliin fidanii tasfaa'uuniin mana hidhaa Qaalitii keessatti lubbuun illee hin darbitee achitti jaratu ajjeesee warri kaan immoo warri carraa argatan illee qabsoo isaanii kana har'allee tumsaa jiranii maaliif mirga keef gaafatte malee jarreen kun illee yakka hojjetan illee hin qabanii yakkamaas miti namni mootummoonni impaayera Itoophiyaa walii galaa nama mirga isaa gaafatu hin jaallatanii nu malee namni biraa kan beekullee hin jiru jedhu nu malee nutu isinii murteessa jedhan saba kanaa gatii kana ta'eef diddaan kunillee itti fufee warra kaleessa qabsoo keessa gale sanallee lammaffaa hin dubbatina cal'isaa yaada jedhuun ijoollee dhaloota qubee taatee mormitellee qabanii mana hidhaatti naqu ergasiin ayiddagganuun yookiin lammaffaa hin dubbadhu nan cal'isaa hanga jedhamu uffatallee uffachiisanii demooraalaayiz gochuuf jecha saba Oromoorra akka inni na'u akka inni dudduuba deebi'u akka inni waa borlee hin sochoone gochuuf jechoota akka kanaa irratti gaggeessaa jiru jechuudha. Mee gamanumaan Injiinar Tasfaa'uun Camadaa qabsoo uummata Oromoo keessatti nama seenaa gaarii qabuu fi jaallatamummaa guddaadhaan dhaadatamudha. Akkamiin beektu Injiinar Tasfaa'uun Camadaa nama akkamiiti? Baay'ee gaarii. Injiinar Tasfaa'uun Camadaa injiinaraa barnootaanis ta'e amalaan maatiitiinis yoo ta'e nama beekamaadha nama hawaasa isaaf quuqama qabu hangan ani beekutti yeroo warri saba Harargee rakkatanii naannoo Cawaaqa bakka jedhamutti qubatan sana daandii baadiyyaa Oromiyaa keessa hojjechaa ture yeroo sana daandii baadiyyaa sana naannoo Cawaaqa sana daandii hojjetee akka saba kana qubachiisuuf daandii sana akka inni hooggansa isaatiin akka inni hojjetamu ramadamee otuu hojjechaa jiru harka caalu injiinarummaa isaaf otuu hin taane quuqama sabaa waan qabuuf saba isaaf jecha halkaniif guyyaa dadhabee nan beela'e nan dheebodhe osoo hin jedhiin awaara keessa abwaara uffatee miillaan deemee irraan gadee Cawaaqa sana hojjetee daandii itti baasee warra buqqa'aa kana warra saba Oromoo rakkatee naannoo sanarra qubate kana qubachiisuuf yeroo aragalfii otoo hin qabaatiin akka inni hojjete hin beeka. Akkaataa naannoo sanaa ani yeroo sana konkolaataallee ergan qabsoon gidduutti qabsoo yeroo duraa gaggeessina sana gidduutti ergaa citee booda konkolaachisaan ture yeroo konkolaachisaa sana wanta kan akka simintoo homallee fe'een naannoo sana geessaan ture ijattiin waan inni hojjechaa ture marsaa deddeebi'ee gatiin achi dhaqeef argaan jira jechuudha. Tole, dansa meegaa gabaabinumaan waa'ee isaa kanarraa yoo dabarree qabsoon kanaan dura gaggeeffamaa ture keessattuu 2018 fuuldura bara chaartiraa dabalatee haala akkamiin akka gaggeeffamaa ture cimina jiruu fi laafina jiru ammoo isa amma abaawwa boon gaggeessaa jiru wal bira qabaatii maal jabeeffachuu akka qabnu. Yeroo qabsoo jalqabaa sana namni kun yookiin sabni keenya mataan isaa Oromummaa isaallee namni beeku namoota muraasa nama daangaarra jiran kanatu sochii adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaa beeka malee warri walakkeessarra jiranii sochii wambadee jedhu maqaa adda addaa akka har'aa shanee jedhan sana abaa'oo
adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromootiin wambadee jechaa turan. Har'allee jechuma sakaleessa wambadee jedhan har'as waraana bilisummaa Oromootiin shani jedhan. Mootummoonni kun yeroo jijjiiraman yeroo isaaniitti maqaa adda addaa saba Oromoo irratti baasu yeroo sana yeroo jalqabaa sana namoonni fedhiitiin qabsoo kana keessa galan badaa hin jiranii waraanumatu naannoo isaarraa walitti qabee uummata kana walitti qabee gorsee hanga argate funaannatee haqee mooraa leenjii geessee leenjisa. Har'a garuu Oromoon uf baree jiraa. Qabsoon har'a jiru fedhiitiin qarreef qeerroon Oromoo aloonni qubee mirga isaa fi dirqama isaa beekaa hacuucaa isarra ga'ellee beekaa gatii kanaaf har'aa yeroo sana namoonni humnaan qaqqabamanii gara qabsoo dhaqaa turanii har'a fedhiitiin Oromummaa isaa beekee lubbuu jijjiirraa hin qabneef lafee cabsee dhiiga isaa dhangalaasaa jira. Qabsoon yeroo sana jiruufin qabsoon har'a jiru yeroo sana humnaan dhaqu har'a garuu namoota harki caaluu of beekee fedhii isaatiin dhaqaa jechuudha. Ayyee egaa mee gaaffiif deebii keenya gara goolabaatti geessuu jirra. Mee ammoo haala yeroo amma keessa jirru wal qabsiiseen gaaffii tokko ittisinii dabaleen gara xumuraatti deemna. Egaa impaayerri Itoophiyaa karaalee adda addaa lola geggeessaa jiru dabalatee karaa dinagdee fi dippiloomaasiitiin kufee wawwaanna hamaa keessa galee keessatti immoo uummanni qaala'insa jireenyaatiin miidhamee akka hamtuu keessa galee jira. Labooba ibiddaa qaala'insa jireenyaatiin uummanni gubatee rakkoo hamaa keessa galee jira. Wal waraansa impaayeratti keessatti mudatuun illee rakkoo hamaa lolli kun gara kamitti deemuu jira ammoo impaayerattiin biyyuu gara kamitti deemuuf jirti waan jedhu tokko. Mee waan kanarraati haaluma impaayerattiin keessa jirtu nu kaasaati yoo isiniif immoo haala waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru wal bira qabaatii dhugaa jirtu lafa nuu karaa gara goolabaatti deebina. Baay'ee bareeda. Impaayerri Itoophiyaa kaleessas qawweetiin biyya ijaaramte malee biyya fedhiitiin ijaaramte miti. Haa ta'ullee malee mootummaan har'a jirullee yoo ta'e mootummaa sirnichaa waanta ta'eef Oromoon inni abbaa gadaa aangorra jira jettee akka hin daganneen dhaamsa sii dabarsuu barbaada saba Oromoo yoo ta'e illee saree warra nyaattu orma akkam nyaatti jedha Oromoon yoo mammaaku. Kanaaf ijoollee isaanii warra kaleessa guddisanii warra Tigreef illee hin taane saba Oromoo kana ilma abbaa gadaa jedhee kaleessa uummanni Oromoo halkan foddaa televezyiinaa fuula dura taa'ee gammachuusaa halkanii guyyaa ibsaa ture. Wanta gammachuun saba Oromoo suni otuu oolee hin buliin gara gaddaatti jijjiirame maaliif jennaan ilmi abbaa gadaa ilmi Oromoo bakka nuu bu'e jennee yaadaa turre garuu gochaan garuu haalli Oromummaa keessa hin jiru. Bara mootummaa isaa keessa kan wayyaanee sana caalullee kan bara jaanoo sanallee caalullee bara darguu sanallee kan caalu ta'e ilmaan wallaaltuun ijoolleen kutaa 8 ijoolleen kutaa 4 barattu wallaaltonni deeggartoota adda bilisummaa Oromooti jedhanii battala qabanii ajjeesanii daandii gurraacha irratti ajjeesanii gataa jiru. Mootummaan kun mootummaa saba Oromoof ta'e otoo hin taane sirnaa mootummoota birii warra leellisanii malee warra saba Oromoof ta'anii jedhee ani akka kootti hin yaadu. Sababumaan kanaallee dulluma keessa ani umrii namaa waggaa 64 jala ga'ee jira. Kanaafillee har'allee qawwee kana lafa hin kaa'u kan hin jedhe sababa kanaatti jechuudha. Sabni Oromoo biyya qawweetiin ijaaramte kanaa yoo humna qawweetiin ijaare malee nagaan qawweerra jira. Nagaan kan dhalachuu danda'u qawwee yoo qabaatanii yoo humna qabaatanii yoo walgitanii gatiittiin walii yoo walitti hiiqee namni ilaaf ilamee walii dhaggeeffata. Afaan beekuun yoo dubbisan malee namni tole hin jedhu wal tuffata jechuudha. Dargaggeessa Oromoo akkasuma uummata Oromoo
Akkasumallee waraana bilisummaa Oromootiif dhaamsa xumuraa yoo qabaattan carraa isinii kenneen gara goolabuutti deemu. Baay'ee gaarii ija saba Oromoo hin jajjabiin. Nuyi kan qabsaa jirru kan mormaa jirru sirna malee ilma Oromoo tokkooti abalu Oromoo gatii kanaaf qabsoo kana irraa deebina kan jedhu hin godhatin. Sirna mormaa jirta hanga sirni Oromoof ta'u hanga siif mijaa'utti qabsoo keerraa hunduu duuba hin deebi'in jedha. Waraana bilisummaa Oromoof immoo dhaamsi hin qabu. Jabaadhu jajjabaadhu kallattiin amma irra deemaa jirtu baay'ee bareedaadha. Tokkummaa kee cimsi hidhannoo kee jabeessiin jedha. Kanaaf jajjabaadhaa nagaa ta'aan jedha. Ayyee kan isin dhaggeeffachaaf daawwachaa turtan har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa kan isiniif tamsaa turedha. Aga xumura qophii keenya kanaatti nu waliin turuun waan nu hordoftaniif guddoo galatoomaa. Fayyaataa qophii biroo hanga walitti deemnutti nagaa fayyaa keessa nuuf tura. Horaa bulaa. Deebana injifannoon uummata Oromoo. Injifannoon.